Tibbana qondaalonni olaanoon paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed daawwannaa galataa jechuun gara Ameerikaatii fi Awurooppaatti imalaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa gara Ameerikaatti, obbo Jawaar Mohaammed ammoo gara Awurooppaatti qajeeluutu himame. Obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaan namoota ajjeechaa Aartist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara uumameen shakkamuun gara waggaa 1.5 oliif erga hidhamanii booda dhiyeenya kana himanni isaanii adda cituun mana hidhaatii bahan keessaa tokkodha. Osoo hin hidhamin dura siyaasa keessatti hirmaachuuf jecha paaspoortii Ameerikaa kan qabu ture. Deebisee Itoophiyaarraa osoo hin argatin kan ture Jawaar erga hidhaa baheen booda yeroo ammaa daawwannaa galataa jechuun biyyoota Awurooppaa irra naanna'ee saba Oromoo waliin mari'ataa jira. Yeroo darbe turtiin Jawaar Mohaammed TV Ubuntuu waliin taasise torbee tokko keessatti karaa fuula yuutuubii ilaalcha miliyoona 1.1 argachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee Jawaar Mohaammed yeroo ammaa qophii galatoomaa taa'ur jechuun gara biyyoota Awurooppaatti godhaa jiru irratti hirmaattota irraa gaaffiiwwan hedduun ka'aniiru. Gaaffiiwwan kana keessaas inni ijoon waa'ee Aartist Hacaaluu Hundeessaati. Inni lammataa immoo Itoophiyaa ilmaan keenya bosonatti naqxee fixaa jirtu kana akkamitti waliin haa ijaarru nuun jette jechuun gaaffii dhiyeessaniiruu fi guutuu viidiyoo kanaa hanga dhumaatti daawwadhaa. Kanaaf dharraa na baasuu jirtan hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha. Baroota nu kararraa maayifamne kanatti qorra asii kana keessatti hiriira ba'uun, dhalaa barreessuun, waajjiroota adda addaa bira dhaquun as qofa osoo ta'in hamma Paarisitti, hamma biyya Jarmaniitti, hamma Jeneevaatti deemuudhaan carraaqqii isin gootan yerootti nu baasuu baatus, yerootti qabsaa'ota Oromoo mana hidhaa keessa jiran baasuu baatus hamileedhaan achi keessaa akka baanuuf hiree guddaa taphate, carraa guddaa taphate, dhiibbaa guddaa hamilee keenya baay'ee dhufaati jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa, keessattuu immoo gameeyyii hawaasa kanaatiif hawaasa Oromoo gurguddoo umriin turtanii lubbuun turtanii asitti arguun hedduu nama gammachiisa. Akkuma agartanii eegan haasawaa eegale kana waa baay'een haasa'e. Andinnaan haasoftu malee jennaan haasawuu ittiin haasa'e mee ittiin gadi baqayse. Guyyoota muraasa dabran kana Jarmanii Faransaayitti waa hedduun haasa'e. Silaa moobaayila lankaatanii na dhageettan jeetiin abdaddaa. Hedduu ittiin dabalu har'a immoo isin hin dhaggeeffatu. Duratti dubbadheer amma siran deebi'a. Waltajjiin kun waltajjii wal mormee siyaasaati miti. Kabajaadhaan waa gaafannaa, kabajaadhaan deebii argannaa, nu quubsus bareeda, quubsuu dhabus rakkoo hin qabu. Dhuma addunyaati miti. Mariin bakka biraattis ni geggeeffama. Jawaaris yeroo biraa nu jidduutti deebi'ee, nu jidduutti argamee marii wal fakkaataa geggeessuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkasitti haa hubannu. Piliis kabajaadhaaf naamusni waa hundi caalaa kanuman jedhaa gara Jawaaritti hin deema. Egaa gaafii karaa hawaasaati jedheera waanuma mana keessaa ka'u yeroo adda addaa dhageenyu gaafii takkan gara isaatti darbadhee sana booda gama keessanitti dhufa. Namni shanii gamasitti nuuf qophaa'a. Egaa Jawaar dhaggeeffataan taanaan yeroo hedduu kan ka'u Jawaar dur akka inni qabsaa'ee hangam akka inni aarsaa kafale ni beekna. Isa qofa osoo hin taane kan qeerroon meeqaa namni gara qeerroo 20,010 akkuma adda addaatti haasamaa kun hundumti gatii kaffalamee erga balbala kiiloo 4 gahamee booda waa hundumti dhiigni nama dhumatees aarsaan sun hundumti bilaash ta'ee hafee sunuu nu gubuu jiru osoo sunumtu iyyuu ibidda nutti qabsiisu ammas erga hidhaa bahee ammallee qabsoo geggeessee oofee waanuma oppiidiyoo yookiin ammootu warruma aangoo irra jiru kana aangoo irra tursiisuu waan fakkaatu hojjetaa jira. Dubbiin kun sila akkamii daandiinuma baratame isa irra deemaa irra hin fakkaatu waan jedhu mana keessa yeroo adda addaa yoo ka'u dhageenya mee kanarratti maal jetta? Waggaa 45 irraa dhiphoodhaan hidhamee kan inni irraa bahe. Ani caalaa immoo kan hidhame Mulugeetaan jiru as keessa. Dhiphoodha jedhamneeti. Isinis dhiphoodha jettanii hidhamtanii jirtu. Har'as dhiphoodha jedhamee meeqatu hidhamee jira. Kana fallisaa maali? Biyyi
utuu hin lolin biyyi bilisa ba'e jira. Lola malee biyya lafaa keessa. Tarii biyya Mandeellaa yoo ta'e kan isaanii xinnoo garaagarummaa qaba. Kanaaf biyya kamii lola malee kan bilisa ba'e jira. Kana kan inni gaafachuu barbaade. Kan biraa immoo namoota gaafa isin hidhamtan gara 300 oliitu du'ee gaafa weellisaan keenya Hacaaluun gaafa du'e kooti inni sirru sana amma yootitti ilaallu isaan kana waa'ee isaanii namni yaadatee hin jiru maal qabdu karoora warra kanaatiif. Carraan akka dintan kanaaf baay'ee galatoomadha. Jawaar Muhammad baga nagaan dhufte keessummoonni asitti argamtanis bifa kanaan bifa takkaa arginee hin beekne akkasitti yaatanii Jawaar Muhammad simachuudhaaf beekaa keenya gameessa simachuudhaaf baay'ee galatooma. Yeroo tokko harka walitti olii dhaabee wanni Oromoo kun halkanii guyyaas nama teechisus, nama raffisus, nama aarsaa. Kanaaf mana hidhaallee wati jirtu akkasuma qorra keessas dhaabannee hiriiras baanee mana keenya keessas teenyee aaraa gaddaa wanni Oromoon abaarsa qabaa jechaa baay'ee dhiphachaa ture. Dhibbuun kun immoo Jawaaris nu bahee gammachuun arganneerra. Warri siyaasa yookaan Oromummaa isaatiin mana hidhaatiin akka nu bahan ammallee abdii qabna ni kadhannas yoomillee bira dhaabbanna. Dhaamsi koo lammataa ijoolleen jiraachuu dadhabdee barattee digirii ishii iskiriiptoo ishii lafa qootee bosonatti galteetti. Kuni biyya jedhamu isa keessatti amma beekutti waan takkaa ta'ee hin beeknedha. Namni baratee hojii hojjechuu hin dandeenye Oromummaa isaatiin du'aa jira. Mana hidhaati ba'eerra shanamaa jira. Kana hundaanuma beeknes inuma dhageenyas Jawaar immoo Oromoo First jedhee addunyaatti nu mul'isee baay'ee gammanna. Yoomillee ittiin boonna. Amma immoo wanni inni dhufee Itoophiyaa suphaadhaa jedhe. Na sobee goodaraan Itoophiyaa yaastee itti guutadhaa nuun jedhe. Kuni Itoophiyaa Hacaaluu nyaatte, Itoophiyaa dhugaa Hacaaluu dhoksite, Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii suphiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii suphina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii suphina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee bilisa baase uummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa suphaan jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deebi'a qabsoon keenya bara 2018 xalafame diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii suphina ammas hin suphinu dhugaa jala hin suphinu gaafadhu baay'eedha yaadni kiyya baay'eedha garuu dubbadheen fixuu kana jalaa deebifnu yookaan gootaratti jedheen uratti akka jetta galatooma kana ka barbaachisu Oromoo dhagaa gaafimmaan Oromoo iccitii ta'uu qabdu jirtu wanta akka wanni dho'isuu qabdu jiru waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu waan isin isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaadne fudhachuu dhabu mirga keessan ka qabsoofnes karaa beenu karaa dandeenyu isin hogganuudhaaf
malee karaa beelu karaa barbaannu qofarra deema. Abbaan sanirraa maqee diina kiyya jechuun sun abbaa irrummaati. Abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaaddan dubbadhaa. Ana qofatti miti. Hedduu dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa moleen gaggabaa jeetiin ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dhaytan keessattuu gara Oromiyaatti, jiddugaleessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Sooshaal miidiyaa irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbannee jira. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuu nama hin danda'an. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakka gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaa sadii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Ka gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee na miidhuu baattu mootummaan duraan oomiidha. Otobisiin sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemna jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa Ihaadeen rakkoo guddaa keessa ture. Loo isaan hin goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeen kana diina rijiim cheenjii finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubaddaa akka qabsoofnuuf diina kuffisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha. Isa temporary road block. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna eenyummaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya.
2018 I take responsibility. Hin wakkadhu 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opinion akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessitu. In fact 2016 irraa kaafnee waan kana murteessinu. 2015 duuba hin deebisa. Yeroo dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barree Kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoon kun addaan cituu isaatiif dhiifama isin gaafachaa viidiyoo guutuu kutaa itti aanutti qabannee isiniif dhufna. Amma sanatti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.